Mami pun sama dah, balik sedar busy no. ብዙ ነገር ቢዚ ያደርጋል። አቤት ማሻአላ ረቢ ትዝራ ጀቤስ ወከሲ ጋሪዳ ማሻአላ መስቡት እናቲ ቡቡ አይኪ ያቲ ቡቡ ማሜ ነጣዳ ቱርቴ ማሜ ነጣዳ ቱርቴ ጀላ ነጣዳ ቱርቴ ነጣዲ አዬ መረ በርኖታ ተኮ መቃኬ በኔ ጀቹ ለሲገሬ ፈቱዬ የውበትና የፍቅር ማስተማሪያ ጅኒ ጀቹ ለቤቴ mana barnoota sanbannaa ijoolleen seerfee jechuudha siin akka kuyin madii kun jechuudha si galee si biratti dhufanii leenji'anii akkaataatti beektee yeroo kolfanu fuula kana hiikanii namoota bashannansiisuu danda'an akkaataa itti dhiirri yeroo nama jaallatee jedhu jechuudha jaalala isaa kana akkamitti fudhatanii akkamitti immoo isaaf rispoond gochuu yookaan deebisuu akka danda'an jechuudha si galaa jira miti masxatinaa maqabalinaa masxat waan jedhamu sana jechuudha give and take waan jedhamu sana jechuudha si galee wantoota akkasiisan ajaa'iba kan fi ijoolleen sirraa baratu jechuudha si galaa jira miti. Kanaafuu jechuudha abeet dheeraa akkana ajaa'iba kanatti jechuudha. Kanaafuu wanni guddaa jechuudha. Fatiyyee yefikirinnaa fi akkuma asirratti argaa jirtan mucaa kan inumayyuu dhiirri Oromoo kun ijjisiidha maadhaan jedhan keessattuu warri biyya Kaayiroo jiran kun yeroo baay'ee yeroo yaade jechuudha. Fatiyyee yefikirinnaatii kana hatabattu kolfitu. Yoo dhuma beektee wanti biraa hafee jedhee waan akka turgummaa fayyirraa eeguun inni isaa sabana nutuuyyuu biyya keessaa barbaadaa hin jiru. Mana jechuun koo maaliin jedhee ga'e? No maamee ani maa durbaa bar maamee waraqata iyyuu nan fida marammarame. I am confidence. Dhaggeeffadhaa ka bareeda akkas ta'e jennaan jechuudha. Wanti jechuu barbaannee jenna. Yaa wallaahi biraa mammanaa loofitti amantummaan hin qabaan. Fatiyyee baay'een si jaalladhaan dhugaadha. Siifan du'aan soba. Baay'een si jaalladhaan dhugaadha. Of caalan si jaalladhaan soba. Baay'een of eegaan dhugaadha. Durbummaan qabaan soba. Maayoon nagarin itti gaafatu yaani si natti tokko jedhee kee sin faarsa jedhee kee alwaashim. Maal jechuudha inni? Okay, akkasitti fudhadhu gaafa garuu heerumee durbummaan koo fudhatame akka jara arabaatti huccuu adiirra Wallahi maame akka biyya arabaatti jechuun akka biyya arabaatti huccuu adiirratti abbaan manaa kootii kaa'ee agarsiisuu qaba akkuma maatiitti mul'isan akka jarri arabaa dirqama kun. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e fatu dhugaa rabbii. Shaashii adiitu qophaa'aa beektee natti shaashii zagaa jennaa yeroo abbaan manaa fi haati manaa nagaa wal gaafatanii jedhan bu'aan badiiseera Yuunaayitid Oromiyaatu jira. Yuunaayitid Oromiyaatu jira. Wallaahi kaleessa kafees viidiyoon an dubbachaa ture tokkoon an wanti na aarsee jedhu Video asirratti nuti dubbannu afuuruma tokko kan qoosne jechuudha beekte warri viidiyoo waraabee beeku barbaadatu Yuunaayitid Oromiyaa si qofa jechuudha namoota baay'eetu jiru. Fuudhanii taggooranii Facebook irra ol baasu. Nu pilaatfoormiin irratti dubbannu TikTokii. Viidiyoo keenya garuu ganama yeroo kanu Facebook irratti agarra. Ijoolleen achi nuti golfite achi meeshiin nu gootee nuti golfite. Akka itti qoosnu akka itti hafuura baafannu hin qabnu. TikToka kana kan dhufu namni bilisummaadhaan natsaannatiidhaan waa kolfee taphatee wal muhaadaraa jedhee yeroo itti dabarsuudhaaf bisootii yookaan cinqii keessattuu namoonni Itoophiyaa keessa jiran jechuudha. Yaada biyya kana keessa jiru sammuu ofii keessaa dagachuudhaaf yeroo hafuura baafachuudhaaf waa jedhanii warra biyya keessa jiru nun qabinaa bilis kaameeraa keessa nurraa qaba. Warra biyya alaa jiru warra ajandaa barbaadu kana jara waraabaa. Diyaasbooraa qofa waraabaa. Nuti yeroo quufnee jenne yookaan maddichuu fayyisanii adda hin qabne adda miti. Barka YouTube ta'uyyuu YouTube kan dhaqee ilaalu namoota muraasa. Facebook irratti jechuudha burtee fi caaltuu nuti achi bara filattee waan argite ilaaltee waa'ee keenya dubbata. Sanii sodaannee jennee nu waraabinaa bilis yeroo qoosaa qoosnu viidiyoo keenya nu waraabinaa jechuu barbaanneeti. Fatiyyee Fikirnaat. Wayyee ne ውድ
Kanaafuu jechuudha laale. Silazii ati wanti waa tokko sitti hafee jedhe hin jiru bareedduudha. Dhiironni yeroo baay'ee waan sodaatan sitti himee hin jira. Tariif hadiyyeen jechuudha beektee yoo jaallanneeni akkuma abbaan manaa waa gaafatu sana siree irratti gaafannee jennee laayivii baatee jaarraa 21ffaa keessa waan akkasii na gaafatee jettee na hawaarratti yookaan maqaa na balleessitee dhiirifatee dhiirri sodaatee isa malee dhiirri hunduu akkasii hawwu nan beeka kana. Maammadoowwan baay'een akkasii hawwu nan beeka. Maamme yooman dhiira dhabe kaayiroo keessaa kunooti akkana kadhatamaa reediin wallahi guyyaatti ilaal jaarsa naa fidaan barbaadu. Ani alfalligam kaayiroo an Kaanaadaa deemee heerumuun barbaada malee kaayiroo keessa silaa ilmoo 4 nan qabaa nan gawwana. Waqasaman billaahi dhiirri Kaanadaa ruubii ijoollee kaayiroo keessa ruubii. Kaanadaa jennaan guchaa gadi jennaan ati immoo baay'ee dhugoomsa qalbii. Kaanadaa jechuun koo maal jechuu seete maamme? Biyya faranjii isaa dhiira meeqa jira 5 star meemi biyyaa ta'uu danda'a dhiirichi sun dura bakka kaayyoo kootii ga'ee ka'een heerumaadha. Ammas tokkoffaa moo sittan hima. Naman jaalladhu wayitu waanaan jedhe jecha kana bakka hundatti hin jedha. Nama sananin kabaja maal naan jedhe seetifatuu naan jedhe abee jennaan erga hiyyeessarraa dhalanne tujjaara taanee duu qabnaa tattaafadhuu naan jedhe. Kanaafuu tujjaaromee ka'eetan heeruma malee qabeenyaa isaas hin barbaadu. Ifa manaa godhe. Dhaggeeffadhu batiyyee izi gaatta saasachi. Tujjaarumni ilmi namaatti hin cinqamuu qabu kan qabeenyaa caalatti tujjaaruma sammuuti. Maawwaqin. Siigalaa jiramti. Qaroomina sammuu. Waaqilal fahimtu yaani. Malee tujjaarumsa kan qabeenyaa konkolaataa gaarii mana gaarii Inti do tele shukuru mte jifatu ye yesama shinko mte di sina dhaggeeffata as garagaliski siminyi ne fatu wanna shishi wa alaikum assalam gifti ane mamme agaa rabbi sin jedha iheen hullu amat qucc biye waggaa kana hunda ta'e ashhadu billahi heerumu umriin kee 40 jechuun barjaarsi kee sibira rafiyaa dirriba kee toof dhaban habibi wallahi billahi hada mushkila ziyada jaarsi bira ciisee ati jinaachan gara galfatu akka nama lubbuun keessaa baheetti yaani inti muka wala insaan hada na barbaadeen inti kalli ijitaani makaan mushkila hada akkasittis waliin gallu maa wal jajjabeessuun akkuma jirutti ta'ee akkama walitti baasanii kun dirqama jechuudha bakki bannaati indee isi waa'ee heerumaa kana dhiisi dura biizines ነው መጀመሪያ መለወጥ የጭንቅላት ለውጥና የገንዘብ ለውጥ ከዛ በኋላ ባል ይመጣል። ሹገር ማሚ ኮንኩ ደግሞ በብሬ ገዛዋለሁ። ችግር አለ ልጅ እንጀሩ maalal kan akka yeroo rafuudhaaf jettu qalbii ishee keessa waa tokko nufu ምናምን ነገር እንዴት አይሳስብኝ ጭንቅላት ነው ጭንቅላቴን ስላሳመንኩ ፈልጋለሁ ለሰው ልጅ ማሳመን ምናምን ምናምን ፈቶ በቃ ላይዲስ شو هذا ጭንቅላት አሳመነ ጭንቅላት ፈልጋለሁ አልኩ አልፈልግም አላልኩም የሰው ልጅ ነኝ በላለሁ ጠጣለሁ ያው ደገፈዱ وطعم الدنيا وزوج الزوج يا ربي إذا جنم في دانغارم تمي آهان الدنيا كم كبدو وانا كسكنا إيه كنا بقيسي لما قادا سبينجي كندا إن شاء الله كاسر آمد بوالا ليوني جلال كامست آمد بوالا ليوني جلال كولت آمد بوالا ليوني جلال كامست آمد بوالا ليوني جلال maybe كان آمد بوالا ليوني جلال الله أعلم بدينا إجريتي جتة هروانيا تبدو أكاب ما سكر حبيبي إذا ربنا لا لسيو كله ما لما تبين كارد ወንድ